daawwattootaaf dhaggeeffattoota televezyiinii mo'aa bakka jirtan guutummaa addunyaa irratti ayyaanniif jaalalli waaqayyoo isin wajjiniin haa ta'u baga du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa bara 2019tiin ittiin isin ga'eedhaan gammachuu koo onneerraa maddite maqaa televezyiinii mo'aa hojjettoota televezyiinii mo'aa deeggartootaa fi warra nu gargaartan hundumaa tokkummaadhaan ta'ee isinii dhiyeessuun barbaada uummanni keenya guutummaa addunyaa irra jirtan du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan ayyaaneffataa jirtan kan itti yaadaa jirtan kan ilaalaa jirtan kan itti gammadaa jirtan waaqayyo mana keessan jireenya keessan maatii keessan ijoollee keessan haa eebbisu humni du'aa ka'uu inni dadhabaa lafaa kaasu inni du'aa boolla keessaa baasu inni wallaalaa barsiisu inni dukkana ibsu mana keessan haa seenu naannoo keessan dhiyoodhaa fagootti waan isin marse waan asii gad nu qabu barbaadu waaqayyo barabaraan nurraa haa kaasu barri kun haalli kun yeroon kun yeroo du'aa ka'uuti ummata keenyaaf saba keenyaaf bara baay'eedhaaf du'a jala harqota jala dukkana jala cunqursaa jala boo'icha jala gadadoo jala hiyyuma jala ari'atama jala sodaa jala inni ture bara innitti isa ofirraa lafa kaa'u bara innitti isa ofirraa baasu bara du'aa ka'uu akka hawaasaatti akka biyyaatti akka dhalootaatti waaqayyo nuuf haa godhu duraan dursee ergaa kanaan qabee hojii ergamootaa boqonnaa tokko irratti namni waaqayyo Luqaas akkas jedheetu barreesse afaan ingiliziitiin many convincing proofs jedha du'aa ka'uusaa karaa himmamsiifneen isaaniif mirkaneesse karaa himmamsiisneen mirkaneesseef convincing proofs baay'ee kenneef akka nuyi himmamnetti akka nuyi hin shakkinetti du'aa ka'uusaa karaa torba mirkaneesseetu adeeme gaggabaabseen isinitti hima tokkoffaa wangeela Luqaas boqonnaa tokkorraa akkas jedha Yesuus Kiristoos guyyaa 40 halkan 40 ergamootatti of mul'iseedha waan argamu waan mul'atu waan harkaan qabamu waan ijaan ilaalamu hojjete Yesuus Kiristoos du'aa ka'uusaa Maariyaam Magdalaan dura ijaan isa argite Galiilaatti argameera qarqara galaanaatti argameera magaalaa Yerusaalemitti argameera karaa Emaa'us irratti argameera Yesuusin namoonni ijaan arganiiru si'achi oduu olola utuu hin ta'in waan ijaan argamu Yesuus Kiristoos jireenya keenya keessatti hojjeta nan hawwa nan kadhadha bara dhufu keessatti ayyaana kanaan Yesuus Kiristoos waan namni arguu danda'u waan ijaan ilaalamuu danda'u waan harkaan qabamuu danda'u waan hawwiif abjuu duwwaa utuu hin taane waan qabatamaa waaqayyo jireenya keessan keessatti haa raawwatamu du'aa ka'uu jechuun Yesuus Kiristoos waan ijaan argamu hojjete jechuudha isa lammaffaa Yesuus Kiristoos du'aa ka'uusaa kan inni mirkaneesse inni lammaffaa erga du'aa ka'ee booddeedha waa'ee mootummaa waaqayyoo isaanitti lallabeedha ergaansaa hin jijjiramne kaayyoonsaa hin jijjiramne du'aa ka'uu dura waa'ee mootummaa waaqayyoo yeroo du'e waa'ee mootummaa waaqayyoo boollaa yeroo ka'u waa'ee mootummaa waaqayyoo du'aa ka'uu dura mootummaa waaqayyoo dhufteetti jedheetutti lallabaa ture mootummaa waaqayyoo isin gidduu jirti jedheetti lallabaa ture mootummaa waaqayyoo jechuun moo'uu waaqayyoo jechuudha haala hundumaa irratti moo'uu waaqayyoo dhukkuba irratti moo'uu waaqayyoo diina gidduutti moo'uu waaqayyoo hacuuccaa gidduutti moo'uu waaqayyoo bara baay'eedhaaf seexanni moo'eera biyya keenya irratti bara baay'eedhaaf foonni moo'eera jibbi moo'eera cunqursaan moo'eera saamichi moo'eera sobni moo'eera ari'atamni moo'eera amma immoo bara mootummaa waaqayyooti waaqayyotu moo'aa si'a kana booddee nu gidduutti akka waaqayyo moo'uu barbaanna akka foonni moo'u miti akka harqonni gabrummaa moo'u miti akka mootummoonni gara jabeeyyiin abbaan irree moo'u miti sabni keenya kan inni boo'u kan inni hawwu kan inni beela'u mootummaa waaqayyoo of gidduutti arguudha yeroo mootummaa waaqayyoo jiraatu cubbuutu baqata seexanatu baqata abbaa irreetu baqata warra nama ajjeesu baqata warra nama hidhutu baqata warra nama saamutu baqata sana jechuun mootummaa waaqayyootu dhufe jechuudha moo'uu waaqayyootu dhufe jechuudha maqaa waaqayyoo haa eebbifamu nan kadhadha mana keessan keessatti moo'uu waaqayyoo haa mul'atu jireenya keessan irratti biizinasii keessan irratti moo'uu waaqayyoo haa mul'atu Yesuus du'a isaa dura waa'ee mootummaa waaqayyoo lallabe yeroo fannifame mootii jedhameetu fannifame fannoo isaarraa mootii jedha
yeroo du'aa ka'es waa'ee mootummaa waaqayyoo lallabe. Ergaan isaa hin jijjiiramne, kaayyoon isaa hin jijjiiramne, dhufaatiin isaa hin jijjiiramne. Du'aa ka'uu jechuun utuu hin jijjiiramin bara keessa qaxxaamuranii darbuu danda'u jechuudha. Baroota keessa moo'ichaan keessa darbuu jechuudha. Yeroo du'aa ka'uu dura beelli, rakkachuun, dhokachuun, jibbamuun, tuffatamuun, arrabsamuun kaayyoo isaa san jijjiirsisne. Fannoo irratti yeroo fannifame qullaasaa mootii Israa'el jedhee fannifame. Mootii ta'e yeroo du'aa ka'e waa'ee mootummaa lallabe. Iyesus Kristos hiyyumni isaa, rakkachuun isaa kaayyoo isaa san hin gidirsine. Yoo hiyyoomte Iyesusitti booni. Yoo hidhamte Iyesusitti booni. Yoo baqatte Iyesusitti booni. Yoo jibbamte Iyesusitti booni. Yoo qullaa si hambisan, yoo si awwaalan Iyesusitti booni. Kaayyoo kee hin jijjiirin, amantaa kee hin jijjiirin, ilaalcha kee hin jijjiirin. Kaleessas, har'as, boris ergaan isaa tokkicha, ergamaan isaa tokkicha, kaayyoon isaa tokkicha. Moo'uun waaqayyoo eenyuyyuu isa jijjiirsisuu hin danda'u. Mootonni baay'een macaafa qulqulluu kana ari'ataniiru. Onismoos fa'aa ari'ataniiru. Akka afaan Oromoo akka hin guddanne, sabni Oromoo akka inni ol hin jenne, wangeelli akka afaan Oromootiin hin lallabamne baay'eetu hojjetame. Warri nu ari'atan, warri nu jibban, warri nu tuffatan, warri nu arrabsan, warri nu ajjeesan, warri nu ari'atan hundinuu har'a hin jiran. Sagalichi garuu bara baraan jiraataadha. Waldaan kiristiyaanaa garuu har'a iyyuu jirti. Kaayyoo kee hin jijjiirratin. Iyesuus kaleessas, har'as, boris waa'insaa waa'ee mootummaa waaqayyooti. Sadaffaa du'aa ka'uusaa maaliin isaanii mirkaneessi? Akkas jedhe, gara abbaa kootti yeroon ol ba'u isa abbaan waadaa isinii gale hafuura qulqulluu sanan isinii erga jedhe. Waadaa nuu galee deeme. Isa waadaa nuu gale san immoo hin raawwate. Maqaa waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Dhufaatiin Iyesuus Kiristoos, dhufaatiin hafuura qulqulluu du'aa ka'uu Iyesuus Kiristoosiif dhugaa ba'a. Iyesuus akka inni du'aa ka'e maaliin beenna? Kunoo har'a hafuura qulqulluudhaan guutamnee gammanna. Hafuura qulqulluudhaan guutamnee faarfanna. Hafuura qulqulluudhaan guutamnee raajna. Hin fayyina, hin faarfanna. Hafuura qulqulluudhaan afaan haaraa dubbanna. Mul'ata haaraa argina. Macaafa qulqulluutu nuu ifa. Iyesuus Kiristoostu nu keessa jiraata. Jireenya haaraa qabaachuun keenya du'aa ka'uu Iyesuus Kiristoos mirkaneessa. Kiristiyaanummaan staatik isa jennu amantii gogaa du'aa adoodaaf dadhabaa miti. Amantii jiraataadha. Amantii socho'uuf sochoosudha. Maqaa waaqayyoo haa eebbifamu. Dhufaatiin hafuura qulqulluu, jiraachuun hafuura qulqulluu du'aa ka'uu Iyesuus Kiristoos mirkaneessa. Arfaffaa du'aa ka'uu Iyesuus Kiristoos maaliin beenna? Inni arfaffaan ergamoonni gaafa Iyesuus Kiristoos du'aa ka'u itti dhiyaataniitu gaaffii gaafatan. Yaa gooftaa jedhaniin, mootummaa Israa'el yoom deebiftaa jedhan? Gaaffii siyaasaati. Gaaffii mirgaati. Gaaffii eenyummaati. Gaaffii sabummaati. Gaaffii bilisummaati. Gaaffii biyyummaati. Gaaffii abbaa biyyummaati. Isa kana gaafatanii. Iyesuus Kiristoos gaaffiin kun utuu gadheedha ta'e hin balfa ture. Gaaffii kana hin ifata ture. Ilmoon namaa gaaffii kana qabaachuun Iyesuus Kiristoosiif rakkoo miti. Garuu priority isa kamtu dursaa, isa kamtu ittaana. Akkasittiin jedhe. Isaa jedheen ilaala isiniin dubbisa. Isa sin amma gaafattan kana. Gaaffii mirgaa, gaaffii biyyaa, gaaffii abbaa biyyummaa, gaaffii bilisummaa, gaaffii kabajaa, gaaffii dinagdee, gaaffii olaantummaa biyya ofii irratti qabaachuu akkas jedhee deebiseef. Yaa gooftaa, si'a kana Israa'eliif mootummaa hin deebiftaaree jedhanii gaafatan. Inni immoo yeroo yookis bara abbaan gooftummaa isaatiin dhaabe beekuun isiniif hin kennamne. Garuu abbaan gooftummaa isaatiin yeroo itti dhaabeera. Yeroon isaa hin dhufattiin jechuu isaati. Eeggadhaa. Abdiidhaan eeggadhaa. Gooftummaan waaqayyoo mirga keessan, eenyummaa keessan, biyya keessan, birmadummaa keessan, ulfina keessan, kabaja keessan, bilisummaa keessan isa kana deebisuudhaaf waaqayyo qaxaroo qabateera. Beellamatti murteesseera. Yeroo itti akeekeera. Sagantaa itti baaseera. Inni kun muramaadha ittiin jedhe. Hamma sanaatti garuu caljattaniin taa'inaa sosocho'aa. Hafuurri qulqulluun yeroo dhufuu ittiin jedhe. Yerusaalemii kaasee hamma andaara lafaatti wangeelli lallabamaa ittiin jedhe. Yerusaalemii hamma andaara lafaatti wangeela lallabamuun
mallattoo du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Ta'eera moo hin taane? Dubbifnee dhageenyee odeeffannoo walitti qabanneetu argine miti. Ija keenyaan argine. Yerusaalemittis yeroo wangeelii lallabamu argeera. Ofii kootii biyya Israa'el magaalaa Yerusaalemitti lallabeera. Hamma andaara lafaatti, hamma Niw Ziilaanditti wangeelii lallabameera. Ija kootiin argeera. Miillaan irra dhaabadheera. Hamma Oaklanditti, hamma Wellingtonitti ba'a biiftuu addunyaa hamma Niw Ziilaanditti dhaqee wangeela lallabee argeera. Beijing China keessa, Raashaa keessatti, Afrikaa iddoo adda addaatti, biyyoota Arabaa kana keessatti lallabameera wangeelli. Hamma addunyaa naanna'u kanatti wangeelli lallabameera. Macaafni qulqulluun afaan dhibboota baay'eetti jijjiirameera. Yesus du'aa ka'eera moo hin kaane? Du'aa ka'uusaa kan nuyi beennu odeeffannoodhaan ololaan miti. Sobaaf fakkeessuudhaan miti. Propagaandaadhaan miti. Waan adda addaa qopheessanii of himuudhaan miti. Yesus Kiristoos waan mirkanaa'aa ta'e, waan lafa ciniine, waan lafa qabate, waan ol biqilu, waan ijaan argamu. Yesus du'aa ka'uunsaa Yerusaalemii hamma andaara lafaatti lallabame eenyummaa isaatiif mirkaneesseetu sokke. Har'a Yesus Kiristoos du'aa ka'eera. Isa dhumaa du'aa ka'uusaa maaliin beenna? Isa ja'affaa. Yesus Kiristoos ergatti lallabame, erga barsiisee booddee utuu iji isaanii ilaaluudha. Fuuldura isaaniitti asii ol fudhatame duumessi dhufeetu isa fudhateedha. Warri Yesus keessa jiran, warri Yesus keessa dhokatan, warri isatti amanan, warri isaa wajjiniin jiraatan, warri isa of keessatti fudhatan, karaan isaanii ol jedhama. Imalli isaanii asii ol jedhama. Adeemsi isaanii asii ol jedhama. Fiigichi isaanii asii ol jedhama. Gaafa inni asii ol ba'e diinonnis firoonnis ijaan ilaalaniiru. Warri isa ari'atanis, warri isa amanatanis isa ilaalaniiru. Warri isa jibbanis, warri jaallatanis ilaalaniiru. Sittan himaa obboleessa koo na dhaga'i, obboleettii koo na dhaga'i. Utuu warri si jibbaniif si jaallatan ilaalanii, utuu warri si ari'ataniif si simatan ilaalanii, utuu warri siif sagadaniif si tuffatan ilaalanii asii ol si fuudhee sokka Yesus. Maqaan isaa bara baraan haa eebbifamu. Ol nama kaasa. Gaafati rakkatte, gaafati qullaa buufte, gaafati jibbamte, gaafati hiyyoomte, gaafati hamatamte, warri boolla keessatti asii gadi si ilaalan, gaafatachi baatu asii ol si ilaalu. Ol fudhatame. Akka kanaan duraa asii gad seenaan kee mana hidhaa, seenaan kee biyya baqaa, seenaan kee biyya rakkinaa, seenaan kee biyya gadadoo, seenaan kee bosona, seenaan kee jibbamuu, seenaan kee hiyyuman ta'u. Si'achi maqaa gooftaa Yesus Kiristoosiin sirrattan dubbadha. Warra asii gad si ilaale hundinuu asii ol si ilaalu. Yesuustu dhufee si lixe. Yesuustu jireenya kee keessa lixe. Inni du'aa ka'e du'aa si kaasa. Inni du'aa ka'e boollaa si baasa. Inni du'aa ka'e rakkina keessaa si baasa. Inni du'aa ka'e hidhaa keessaa, hiyyuma keessaa si baasa. Asii ol si fudhatee adeema. Amani saba Waaqayyo. Amani saba koo. Akeekniif kaayyoon Waaqayyo sirratti qabu. Asii ol adeemuu malee asii gad adeemuu miti si'achi. Sabni keenya bara baay'ee rakkateera. Itti roorrifameera. Jibbameera. Hidhameera. Ajjeefameera. Guddaa hamma xinnaatti, beekaa hamma wallaalaatti, jabaa hamma dadhabaatti, sooressaa hamma hiyyeessaatti, magaalaa hamma baadiyyaatti gatii baaseera. Hidhameera, du'eera, ajjeefameera, gatii baaseera. Gatii bilisummaadhaaf malu, gatii walqixxummaadhaaf malu, gatii kabajaadhaaf malu, gatii du'aa ka'uudhaaf malu baasee fixeera. Amma taa'ee bu'aasaa eeggataa jira. Bu'aa sharafame miti, bu'aa shira qabu miti, bu'aa soba qabu miti, bu'aa dhugaa qabu, bu'aa qulqullummaa qabu, isa du'eef, isa qabsaa'eef, isa jiraateef, isa ari'atameef tokko lamaan argachuu barbaada. Isa sharafuun si'achi hin danda'amu. Yesuustu du'aa nu kaase. Isa du'eetu nu keessaa du'aa ka'e. Kana booddee wanti jiru isa du'eef, isa ari'atameef, isa baqateef, isa rakkateef sana tokko lama sadii galfachuu barbaada. Gaaffii isaatiif deebii barbaada. Isa kana gaa dubbiin Waaqayyoo kan inni kaayyoosaaf akeeka nuu galu. Du'aa ka'uudha barichi. Du'aa ka'uudha yerichi. Yesus du'aa ka'eera, du'aas nu kaasuu barbaada. Akeekni keenya,
karaan keenya si'achi asii ol duwwaadha. Warri si ajjeesan, warri si waraanan, warri si hidhan hin ilaalu. Warri si jaallatan, warri si kabajan hin ilaalu. Diinaaf fira gidduutti, alagaaf orma gidduutti, warra si jaallataniif si jibban gidduutti Yesus ol si qaba. Barri fuuldura keetii jiru ol si qaba. Bar tokko najjootti wangeela lallabuudhaaf naqe. Najjootti ummatichi staadiyeemiin qabu, gamoon qabu, addaraashan qabu, waan gurguddaa waan hin qabneef ala meedaa irratti konferansiin qophaa'e. Muka jalatti kumaatamootaan namoota lakkaa'amantu yaa'e. Achirratti utuu lallabaa jiru Waaqayyoon an gaafadhe, maal jedheetti dubbadhu saba kana? Maqaa kee eewu jedhee itti muu jedhee gaafan gaafadhu ol qabaa jedhiiti ittimi. Maqaan koo ol qabaadha jedhiiti ittimi naan jedhe. Isa kanan ittime Waaqayyoon keenya ol qabaa keenya ol nu qaba. Ol qabaatu dhufe. Ol qabaatu seene seenaa keenya keessa. Amma seene miti. Bara Onismoos Nasiib Wallaggatti Boojjitti iddoo karkarroo jedhamutti yeroo wangeela lallabe ol qabaatu biyya keenya keessa lixe. Gaafa macaafi qulqulluun bara 1899tti maxxanfame ol qabaatu seenaa keenya keessa lixe. Gaafa waldaan kiristiyaanaa dhaabate Jarmanii irraa Ormaaniyaa jedhan yeroo dhufan, Swiidinii irraa saba Oromoo jedhan yeroo dhufan, Ameerikaa irraa biyya adda addaa irraa saba akkasiitu jira dhaqaa yeroo jedhee Waaqayyo itti erge ol qabaatu dhufe. Ol qabaan dhufeera. Abbaan fedhe yoo yaale gadi qabuu hin danda'u. Iyesuus boollaa ba'eera. Ati boollatti hin galtu. Iyesuus duukkanaa ba'eera. Ati duukkanatti hin deebitu. Iyesuus hiyyumaa ba'eera. Ati hiyyumatti hin deebitu. Gatii baafteetta. Ari'atamteetta. Qabsoofteetta. Duuteetta. Hidhamteetta. Salphifamteetta. Amma si'achi bu'aasaa, bu'aa dafqa keetii, bu'aa dhiiga keetii, bu'aa imimmaan keetii, bu'aa wareegama keetii tokko lamaan lakkooftee galfachuudhaaf yeroon isaa dhufeera. Maqaa Yesuus Kiristoosiin guutummaa biyya keenyaaf saba keenya irratti labsa. Ol qabaan dhufeera. Si'achi ol jenna. Isa dhumaa. Mallattoon du'aa ka'uu Yesuus Kiristoos inni torbaffaan ergamoonni sun akkas jedhan. Akkuma yeroonni ol ba'u argitan yeroonni deebi'ee dhufus ija keessaniin argituedha. Inni torbaffaan si'achi argina. Kanafe isa tokkitti sana duwwaadha. Du'aa ka'uu Yesuus Kiristoosiif mallattoo torbatu jira. Torba keessaa 6 raawwatameera. Torbaffaaf isa dhumaa duwwaa tafe. Inni gaafa dhumaa sun dhufu, Yesuus gaafa dhufu aduun tokkittiin akka addunyaa waliin geessu. Ji'i tokkittiin halkan addunyaa akka calaqqiftu. Dhufaatii isaa guutummaan addunyaa irgaan takkaa arga. Warri jibbaniif warri jaallatan walqixxee addaan lafa dha'u. Gaafa sana mootummoonni addunyaa hojii isaanii dhaabu. Mootonni addunyaa teessoo isaanii irraa bu'u. Yuuniversitoonni hundumtuu hin cufamu. Manni murtii hundinuu hojii isaa dhaaba. Manni hidhaa hundinuu hin banama. Awwaalli hundinuu hin buqqifama. Warri awwaalaman, warri du'an hundinuu galaana keessatti, abiddaan, dirree waraanaatti, baadiyyaaf magaalaatti hundinuu du'aa ka'u. Ilmoon namaa Addaamii kaasee hamma isa gaaficha jirutti ija tokkoon isa arga, gurra tokkoon isa dhaga'a, jilba tokkoon jilbeenfata, afaan tokkoon isaaf sagada. Yesus Kiristoos deebi'ee dhufa. Du'aa ka'uusaa gaafa sana mallattoo eenyuyyuu raasuu hin dandeenyeen, utubaa eenyuyyuu buqqisuu hin dandeenyeen, dhugaa eenyuyyuutti falmuu hin dandeenyeen gaaffii ilmoo namaa hundumaatiif deebii kenna. Yesus Kiristoos du'aa ka'eera. Inni du'aa ka'e seenaa keessan keessa seeneera. Akka biyyaatti, akka sabaatti, akka dhuunfaatti, akka maatiitti seenaa keenya keessa seeneera. Inni du'aa ka'e si keessa jira. Ati nama salphaa miti. Inni du'aa ka'e si keessa jira. Ati nama dhaabatu miti. Jibbi sin dhaabu, eeboon sin dhaabu, qawween sin dhaabu, fannoon sin dhaabu, awwaalli sin dhaabu, jibbi namaa sin dhaabu, hamni sin dhaabu, waliigalteen ilmoo namaa hundinuu sin dhaabu. Yesus inni si keessa jiru eenyuyyuu akka san dhaabne. Sinis eenyu sin dhaabu. Sichi fagoo deemta. Kana booddee ol deemta. Waaqni kee ol qabaa jedhama. Yesus du'aa ka'eera. Bagattiin isin ga'e. Guutummaa hojjettootaaf tajaajiltoota televezyiinii mo'aa keessa jiran hundumaa wajjiniin ta'e bagattiin isin ga'een isiniin jechuu barbaada.
keessa kooti akkam baay'ee isin jaalladhu isin iyyuu beektu. Sagantaa itti ammoo arginutti nagaan naa tura. Ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Yesus du'aa ka'eera. Du'aas nuun nu kaaseera. Ameen. Bandula abawarana makai Yesus koti meshawarana inni bokisu meresa buhe mako basu